على من النماسان ماتيواتنا كم جرتني سنجرنا من نجاف قرون متاتي خندا وجه جرتني الدنيا نكمل تجرتي وان هاري كورونا وجه والقبتيغا اسنتي مداف ايغلي تجرا جچودا ولدان حكيموت اوروميا غا غنا مغنما وديفنو جرو وان هاري سمبران غا جچودا كمو ادا غلتي ارس اوغيتين فياتا كاس ولين جرتي جچودا ولدا حكيموت اوروميا خيستي مسين سقوري هجرا وجيستو تاكسمس درسيتو غري وديفنو في ديجيتاليزيشن دي hospital specialized di Qudus Phaawulositti hakima waliigalaati Dr. Buuree Aydarus. Dr. Ana galatoomii akkuma beekamu dhibeen coronavirus akkuma itti fufee saffisaan babal'achuun isaa akkuma itti fufetti jira. Sa'aatiidhaan 24 darban kana keessa keeziin waliigalaa naannoo 858,669 addunyaa irratti galmaa'anii jiranii. Duuti ammoo naannoo 42,151 galmaa'ee jira. Akkasumas namoonni 170,070 ol ta'an dhibee kanarraa dandamatanii jiranii. Yoo du'iinsa laallee du'iinsa kaleessa dheengaddarraa parsantii 10 dabalee ture. Har'a ammoo parsantii 12 dabalee jira akka addunyaatti jechaadha. Biyyoota yoo kan laallu ta'ee USA'n ammallee tokkoffaa irratti argamti. Baay'ina keeziitiin itti aanuun Italy, itti aanuun Spain kanumaan jiranii. Yoo waa'ee du'a coronavirus'itiin dhufe laallee ammoo tokkoffaa irra kan jirtu biyya Xaaliyaaniiti. Biyyi Xaaliyaanii naannoo uummata 12,428 dhabdee jirti haga kaleessaatitti. Spain naannoo 8,464 dhabdee jirti. USA'n akkasuma naannoo 3,889 sa'aatii haga kaleetitti dhabdee jirti. Yoo karaa Afrikaa dhufnu ammootu Afrikaa kibbaa baay'ina keezii qabaachuudhaan ammallee akka Afrikaatitti tokkoffaa irra jirti. Innis keezii naannoo 1,353 titti haga kalee ka galmaa'ee. Kara biyya keenyaa yoo ka dhufnu ta'e ammoo hanga kaleessaatitti keezonni koronaan shakkamanii 1,013 ta'an hanga guyyaa kaleessaatitti laallamanii jiranii laboraatooriidhaan jechaadha. Kana keessa namoonni 3 guyyaa kaleessaa pozitiivii ta'anii argamanii jiranii koronaadhaan. Isaan lamaan isaanii namoota Dubaay irraa dhufanii. Namichi tokkochi ammoo nama umrii 42 biyya Austraaliyaati karaa Finfinnee dhufe. Achiin ammootu karaa Dubaay karaa Direedawaa kan deemedha. Kanaafuu keeziin kaleessaa akka Itoophiyaatitti ilaalame keezii 3 keeziidhaan gara jira wajjin keezii 26 coronavirus'iidhaan Itoophiyaa keessatti argama jechaadha. Karaa biraatiin ammootu wantoonni haarofni akka biyya keenyaatitti coronavirus'i wajjin wal qabatee jiran tokkoffaa lixa Oromiyaatitti godinaalee garagaraatitti neetworkiin intarneetiin cufamee ture. Kuni sababa coronavirus'iitiin gadhiifamee jira. Kuni oduu bareedaadha. Kan biraa ammoo manneen amantaa ibsa garagaraa kennuudhaan akka namoonni bakka tokkotti walitti hin qabamne ibsa garagaraa kennanii jiranii kaleessa. Akkasumas sochiileen garagaraa akka namni hin sochoone godhamullee akkuma itti fufanitti jiranii. Kan biraa ammoo ministeerri daldalaa fi indaastirii wantoota coronavirus'iif nu qarqaaran akka oomishamu kaleessa gabaasee jira. Wantoota kanneen akka biyya keenyaatitti sa'aatii 24 darban kana keessatti wanti haarofni jiru koronaadhaan wal qabate. Kan biraa WHO'n dhaabbanni fayyaa addunyaa termii dura social distancing jedhamuun beekamu karaa physical distance'itti jijjiireera. Akkuma hubatamu kana dura harka waliin fuudhanii namni social distancing waan jedhutti jiranii harka akka waliin fuunee kan nama dirqisiisu jechaadha. Amma ammoo physical distance'itti jijjiiree jira. Kana jechaan namoonni qaamaan walirraa fagaachuu akka qabanidha. Meetira tokko haga meetira 2 namoonni walirraa fagaachuu akka qaban waldaan dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaaseera jechaadha. Kana wajjin wal qabachuun
koronaan akkuma itti fufetti jira babal'achuun isaa. Kanaaf ammoo uummanni mootummaan akkasumas ogeeyyiin fayyaa wantoota godhuu qaban wal ta'aniitiin godhuu qabani. Maaliif yoo jennee dhibeen kun baay'ee babal'ata. Akkuma biyyoota biraarraa hubachuu dandeenyutti duutilleen akkasuma babal'ataa dhufee booda humna keenyaa ol ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf baay'ee itti yaadameetiin uummanni illee wanna ogeessi fayyaa jedhu dhaga'uudhaan mootummaallee wanni ogeessi jedhu akkasumas saffisaan qophaa'ina isaa cimsuudhaan akkasumas hojjettoonni fayyaallee of eeggannoo cimsuudhaan waan kana qolachuu fi hojjechuu qaban jechaadha. Kanaaf akka yeroo darbeerraa akka biyya keenyaa fi fakkeenya ta'utti fakkeenya tokko kaasuu barbaada. Muuxannoo biyya Veetnaamii. Biyyi Veetnaam akka biyyoota Awurooppaa or biyyoota kaawwan Ameerikaa qabeenyaan akkas ka guddattee miti. Teknooloojiidhaan illee akkas ka guddattee miti. Biyya keenyallee caalaa taatu wantoota gariin wal fakkaanna. Naannoo uummata miliyoona 95.5 qabdi. Keezii naannoo 10 homaa qabaatti turteeyyuu. Akkasumas riskiin biyya kanaa koronaaf saaxilamuu guddaadha. Maaliif yoo jenne boordariin isii naannoo kiiloomeetira 800 oli chaayinaadhaan wal daangessiti. Kuni wanta biyya keenya wal fakkeessu ni jira because Ethiopian Airlines biyyoota garagaraatitti ni balali'a. Riskiin kennan akkuma biyya kanaa guddaadha jechaadha. Garuuyyuu biyyi kun akka vaayirasichi akka biyyoota kaawwanii baay'ee hin guddanne godhuu dandeettee jirti. Wanti meejarmentii garagaraa fudhachuudhaan. Tokkoffaa waan isaan godhan keessaa adda of baasu sirriitti akka hojiirra oolchanitti guyyaa 14f namni kamuyyuu yoo shakkame akka adda of baasu sirriitti wanti godhanii sirriitti carry out godhanii. Kabira ammoo namoota vaayirasicha kanaan qabaman wal tuttuqqii qaban primary secondary tertiary haga jedhutti deemaniitiin soqaa turanii akkam jechaadha. Ani yoo vaayirasii kanaan qabame ati waan wajjin amma jirtuuf atilleen kwarantiin galta jechaadha. Namni biraa ka sifaana ol argellee namni sunillee ni gala. Namni biraa ka isa faana ol argellee ni gala. Akkanatti kontaaktii hundayyuu hirdhisuudhaan corona vaayirasii to'achuu danda'anii jiranii. Wanti biraa immoo wanti jarri godhan mana barumsaatii fi yuunivarsiitii dafaniitti cufuu danda'anii turanii. Kabira ammoo biizinasoota biyya keessa daldala baay'ee isaanii akka dhaabatan godhanii jiranii akka corona vaayirasiin biyya galeeni. Kabira ammoo magaalaadhaan keeziin kun itti baay'atan tootaalii akka cufaman lockdown akka ta'an godhanii jiranii. Inni bira ammoo national security akka tajaajila koronaatiif oolu godhuudhaan information technology waa hundayyuu corona akka ittisan itti fayyadamuudhaan namoota qabaman kana track godhuudhaan corona vaayirasii baay'ee akka hin babal'anne biyya isaanii keessa godhanii jiru. Kabira ammoo raayyaa ittisa biyyaa kara magaalaatitti gadi lakkisuudhaan akka labsiidhaan biyyatti bahan hojiirra oolaniif hojii guddaa hojjetanii jiranii. Kanaafuu nuti wanti biyya Veetnaam irraa barannu yoo jiraate meejarmentii jarri fudhatan kana fudhachuudhaan biyya kanattis corona vaayirasiin hir'isuu akka dandeenyudha. Maaliif yoo jenne corona vaayirasii biyyi gurguddataniyyuu sirriitti to'achuu hin dandeenye. Waan baay'ee barbaachisaa sirni fayyaa keenya sirriitti ka guddate ta'uu qaba. Ikonomii teknooloojii guddaa barbaachisaa. Kanaafuyyuu kana dura preventive irratti hojjechuudhaan biyyi kun akka kennaa waan taateef baay'ee ofirraa ittisuu dandeettee jirti. Wanti biraa ammoo akka fakkeenyaatti biyya keenyaa fudhachuu kan dandeenyu waan biyya Itiliiti. Biyyi Itilii baay'ee babal'atee jira koronaan biyya san keessa. Sababni akka koronaan biyya sanitti baay'atu keessaa godhame keessaa tokko mild symptoms waan jennuun koronaan mild symptomii qaba. Mallattoolee akka qufaa warra mallattoolee akka qufaa qaban kana kara manaa erguu
yeroo jalqabaa naannoo jalqabaarra kara manaa ergan tureeyyu. Kara manaa erguun kun immoo namoonni maayilli sibtamii illee qabaatan mallattoolee xixiqqaallee yoo qabaatan akka namoota biraatitti dabarsan ni godha. Ni daddarbaa jechaadha koronaa vaayirasiin. Kanaafuu namoota baay'ee akka isaan qabsiisan godhee jira. Kanaafuu amma wanti jarri godhaa jiran namni kamuu koronaa vaayirasiidhaan kan qabame akka kwarantiin tahuu fi akka bakka tokkotti dhufu godhuudhaan nama kamuyyuu kara manaa erguu dhabuudhaan wanti koronaa to'ataa jiru baay'ee to'achuu dhabaatan. Kan biraa immoo military deploying godhe. Raayyaa ittisa biyyaa Itiliin yeroo jalqabaa akka kara magaalaa dhufee labsiidhaan kanneen hojiirra oolchuu akka godhan hin goone tureyyuu. Kanaafuu maayilli sibtamoota jiran kana manatti erguudhaanii fi raayyaa ittisa biyyaa kara magaalaa gadhiisuudhaan wantoota lamaan kana hojjechuudhaan akka koronaa amma to'achuu fi jara dandeessisuutti hojjetaa jiranii. Kana nullee akka biyyaatitti irraa barannee mootummaallee uummanni illee hojjettoonni fayyaallee kana baratanii kana hojiirra yoo oolchan koronaa xiqqeessuun akka hin babal'anne godhuu yaaluu ni danda'ama jechaadha. Karaa biraatiin ammoo koronaa vaayirasiin wal qabatee hubannoo garagaraatu jira hawaasa keenya keessa. Hubannoon kun immoo akka akkas ta'u kan godhe koronaa vaayirasiin vaayirasii haarawaa nu wajjin naannoo ji'a 3-4 turaa jira amma. Kanaafuyyuu namni saayintistiin waa'ee koronaa vaayirasii hin beeku, dooktarri hin beeku, namuun hin beeku. Koronaa vaayirasiin haarawaa waan ta'eef kanaafuyyuu haarawaa ta'uun isaa ammoo namoonni kamuu dhufanii akka wanta barbaadan waa'ee koronaa vaayirasii jechuu danda'an jara godheera. Kuni koronaa vaayirasiin saaxilamaadha jecha. Namni kamuu ani fayyisuu ni danda'a, shunkurtaa adiin ni fayyisa, shaayiin ni fayyisa, maal jedhaatiin haasa'uu ni danda'a jechaadha. Kuni maaliif kan ta'e haarawaa waan ta'eef namni hubannoo gahaa hin qabu. Maaliif yoo jenne amma akka fakkeenyaatti namni tokko dhukkuba sukkaaraa qaba yoo ta'e insuliinii fudhateetiin dhukkuba sukkaaraa kanarraa wayyaa'uu danda'u. Kana uummannis ni beeka, saayintistoonnis ni beekti. Namni shunkurtaa adii fayyadamu hin jiru kana fayyisuudhaaf. Kanaafuyyuu beekumsi nuti dhibee sukkaaraa irratti qabnu akka wantoota kan jettee garagaraatiif hin saaxilamne nu godha jecha. Koronaa vaayirasii irratti illee kan saaxilamummaa kana gadi xiqqeessuu qabna. So kana godhuuf ammootu wantoota ogeeyyonni fayyaa jedhan miidiyaaleen garagaraa akkasumas dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhu ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhu sirriitti hordofuudhaan waan biraa dhiisanii kana hordofuudhaan hojiirra oolchuun ni danda'ama. Hubannoo sirrii kan taane kan jedhamu namoota umriin deeman qofa qabaa vaayirasiin waan jedhu namni ni jedha. Koronaan akka gaayidlaayiniin haarawaa beetti jedhutti umrii 30 ol jedha namni riskii ta'u. Kanaafuu umrii gugurdaa osoo hin taane akka durii 60 maal osoo hin taane umrii 30 ol namni jiru hundinuu riskii guddaa qaba jechaadha. Kanaafuu koronaan dhibee nama jaareetii qofaa miti jechaadha. Ammoo guyyaa kaleessaa biyya Beeljeemitti daa'imti waggaa 12 akka koronaa vaayirasiidhaan duuteerti. Kun immoo ka fakkeenya nu ta'u nama kamuu akka koronaa vaayirasiin hin dhiifne ta'uudha. Kabiraa ammootu misunderstandingiin jiru koronaa vaayirasiin nama gurraacha hin tuqu, nama gurraacha hin qabu, dhibee namoota kaawwaniiti, namoota adiitii maal waan jedhutu jira. I think kuni misunderstandingiin kuni kan uumame tokkoffaa biyyi warra gurraachota biyya Afrikaa kuni testing kit kana waan ittiin koronaa vaayirasii ittiin konfirmu goonu gahaa hin qabne. Kanaafuu amma akka Itoophiyaatti fakkeenya fudhanne nama 1,100 akkasitu test ta'e. Kanaafuu testii dhabuun kun namoonni meeqa akka biyya keessa jiran beekuu akka hin dandeenye nama godha. Kanaafuu wrong akka conclusionii sirrii hin taane irra geennu nu godha jecha. Maaliif ka gurraachaa waan hin taaneef osoo hin taane uummanni adiin wanti lakkoofsa gurguddaa gabaasuu danda'eef jarri kapaasitiin jara san test godheetiin karaa uummataatitti baasuu waan danda'uuf nuti ammoo kapaasitii san waan hin qabneefi lamaffaa ammoo namni keenya akka qufaa yoo ta'e amma koronaan % 80 dhibee sasalphaa qaba jennee jirra.
kunniin hin qorataman jecha karaa mana hospitaalaa dhufuu dhabuu danda'u. Kanaafuu lakkoofsa keessa hin galan. Lakkoofsi kan xiqqaatee waan gurraacha hin tunneef osoo hin taane sababiidhaan kanneeniif akka ta'e hubatamuu qaba. Kabiraa ammoo adda of baasuun baay'ee barbaachisaadha akka biyya keenyaatti haala qabatamaa jiru wajjin. Namoonni koronaan qabaman baay'ee yaaluu waan hin dandeenyeef akka biyya keenyaatti ogeessonni fayyaa jiran, maashinoonni jiran gahaa waan hin taaneef jalqabuma akkuma koronaan namoota hin qabne irratti hojjechuun baay'ee nu barbaachisaa jechaadha. Kanaafuuyyuu namoonni kun akka adda of baasuun kun maaliif fayyada yoo ka jennu ta'e tokkoffaa namni yoo adda of baase transmission method isaa kutaa hin daddarbu jecha vaayirasiin kun. Vaayirasiin kun daddarbuu dhabuun isaa ammoo namoonni baay'een akka miidhamne isa godha. Lammaffaa ammootu yeroo inni nu faana turu ni diqqeessaa jechaadha. Fakkeenyaaf biyya Chaayinaatitti yoo ilaalle namoonni koronaa vaayirasiin dhibamanii fayyanii san booda parsantii 14 namoonni ta'an yoo deebi'anii ilaalaman poozitiivii ta'anii jiran. Naannoo parsantii 14 ka ta'an. Kana jechaan ni deddeebi'aa jechaadha. Nuti adda of baasuu kana yoo ka ittiin fufne ta'e irra deddeebinee reinfect ta'aatuma itti fufuun kenna ni hammaataa jechaadha. Kanaafuu wanti tokko akka mana taa'uu, mana bahuu dhabuu wanti jennu kun biyya keenyatti kan ulfaatuu fi lakkoofsi guddaan uummata biyya keenyaa harkaa karaa afaaniiti. Guyyaa guyyaan hojjetee jiraata. Waan har'a hojjeteen har'a nyaata, waan boru hojjeteen boru nyaata. Kanaafuu maal godhuu qaba? Mootummaan yeroo baay'ee karaa yaalaatitti wanna ilaalchisaa godhuurra karaa jara namoonni akkamitti mana taa'uu qaban ka jedhu irratti osoo baay'ee hojjetee bareedaadha. Fakkeenyaaf bajetoodhaan jiran namoota kanneeniif mana isaanii ta'anii akkamitti nyaata jaraaf dhiyeessuu dandeenya. Akkasumas namoonni abbaan qabeenyaa wantoota garaagaraa koronaa vaayirasii tiriit godhuudhaaf kennan kana kennaa san karasitti osoo jijjiirreetiin akka namni mana taa'eetiin koronaa vaayirasii kana hin dabarsin osoo goone baay'ee bareeda. Mee amma gilaavii hojii wal qabatee akkaataa itti fayyadamu namni akka gaariitti waan hubatee natti hin fakkaatu. Kanarratti mee maal jetta? Gaafii bareeda. Gilaavii anilleen akka magaalaa keessatti argutti namoonni yeroo baay'ee gilaavii godhataniitiin uuma barbaadan tuqani. Kana jechaan immootu namni yoo gilaavii godhate gilaavii godhadhe maqaa jedhuudhaan uuma barbaade tuqa. Wanti didu hin jiru, wanti dhiisuu hin jiru. Gilaavii godhadheera jedhee uuma barbaade tuqa. Achiin erga tuqeen ammootu tasa of tuquu danda'a. Vaayirasichi harka yoo tuqee miti kan nama darbu. Vaayirasichi harkarraa kara afaanii or funyaanii or kara ijaa yoo deebi'e naannoo fuula keenyaa yoo dhufe kan nutti darbuu danda'u. Kanaafuu gilaavii godhatanii wannuma barbaadan tuttuqanii dhufaniitiin yoo of tuqan ta'e riskiin nama qabu isaa ni dabala. Maaliif yoo jenne namni harka ofiitiin wanna hundan tuttuqu. Psychologically harkaan kuni qulqulluu miti jechuudhaan dhiisuu danda'a. Garuu gaafa gilaavii godhate uma hunda tuttuqa jecha. Kun immoo riskiin isaa akka ol dabalu godha jecha. Kanaafuu namni osoma harka dhiqateetiin harkumaan uuma tuttuquu baatee harka dhiqateetiin of eegee irra dansaadha. Kabiraa ammootu akkuma biyyaatittu akkuma addunyaatittu meeshaaleen akka gilaavii wantoonni garaagaraa kun baay'ee xiqqoodha. Bitiin isaaniillee amma argamaa hin jiranii. Bakkoota dirqama hin taanetti itti fayyadamuu jalqabneetiin yoo jenne booda yeroo dirqama ta'utti dhabamuu danda'a jechaadha. Kana gilaavii. Kabiraa amma qoricha hojii wal qabatee namoonni tokko amma ganduma keessa ta'aniiti dhukkuba maqaa beekan tokko yaamaniiti bar koronaan dhukkuba kana. Kanaafuu anatu fayyisaa jechuufaatu jira. Kanarratti mee maal jetta akka ogeettiitti? Akkuma reefu jedhe koronaan abbaan barbaade waan barbaade akka jedhuuf saaxilamaadha. Maaliif haarawaa namni waan isaa beeku hin jiru. Kanaafuu abbaan barbaade waan barbaade jechuu ni danda'a jechaadha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee wanta hin mirkanaa'in shaayii ganama dhuguun nama fayyisaa, shunkurtaa adiin nama fayyisaa, akkas namoonni garaagaraa wantoota garaagaraa jedhanii kuni alkooliillee dhuguun nama fayyisaa namoota jedhantu jira. Anillee ni fayyisaa namoota jedhantu jira.
shunkurtaa adii shaayii maal dhuguun kun bareeda akka ta'utti ta'ee garuu wantoonni akka alkoolii kunniin dhibee nurraan gahani. Kanaafuu namni fudhachuu hin qabu waan kanniin koronaa fayyisa jechaani. Koronaan saaxilamaa waan ta'eef akka abbaan nuti waan hin beekneef saayintistiin waan hin beekneef doktoroonni waan hin beekneef namni waan haarawaa ta'eef abbaan barbaada akka waan barbaade jedhu saaxilamaadha. Kanaafuyyuu uummanni wanti godhuu qabu waan ogeessi fayyaa jedhu miidiyaalee waan dabarsan ministirii fayyaa Itoophiyaa wanta jedhu dhaabbanni fayyaa addunyaa waan jedhu hordofuudhaan waan kanarraa of eeguu qaba jedha. Meedhuma irratti akkuma walii galaatitti waan tokko amma waan karoorfamu jira akka mootummaatti isaa ta'u akka magaalaa takkaatitti isaa ta'u akka dhuunfaatitti isaa ta'u yoo wanti akkana ta'e akkanaan godha. Waa eeggachuu si galee amma yoo wanti tokko akkana uumame kanaan godha jedhanii lafa kaayuu tokkotu jira. Waan akkas jedhanii yaadan sanii yeruma sanitti akka godhan si galee waan san eeguu osoo hin taane fakkeenyaaf biyya Chaayinaatti mul'atee miti jalqaba dhukkubni kuni yeroo gara biyya keenyaa seenu waan akkanaa goona jedhanii yaaduu osoo hin taane fakkeenyaaf amma magaalaan Adaamaa geejjibni haa dhaabbatu jette. Kana kan jette amma fakkeenya hojiin magaalaa Adaamaa sun magaalota birootiif illeedha. Eega namni sadii qabamuun mirkanaa'ee booda wanti kun kan dhufe. Magaalaan Shaashamannee maaf hin goone hangam namni qabamu maaliif eegasii galee eega namni tokko qabameen waan kana godhaa osoo hin taane yookaan wanni kun eegatee waan kana godhaa osoo hin taane waan san yoo ta'uun godha jedhu sanii yeruma sanitti akka godhaniif kana wajjin wal qabsiisteemee dhaamsa xumuraa. Dhaamsi ani qabu gaafii naatti jette kun irra caalaan hojii mootummaati. Magaalaa cufuu wantoota garaagaraa labsiidhaan garaagaraa baasuu irratti mootummaan diqqoo ni tura. Nuti akka waldaa hakimoota Oromootti osoo koronaan biyya dhufee namni tokkochi hin argamin dura ibsa baasnee turre akkamitti akka of eeguu qabnu biyyi keenya maal akka godhu akka qabu irratti mootummaan garuu kana hojiirra oolchuu irratti xiqqoo ni tura. Sababa isaas beekuu dhabaadhu. Yeroo baay'ee wantoonni dhufuun isaanii sirriitti beekamu. Koronaan nu bira dhufuun sirriitti beekama. Ammallee Adaamaa eega dhaqee Shaashamannee dhaquun isaan oolu. Magaalaadhaan biraallee dhaquun isaa hin oolu. Kanaafuu eega Shaashamannee dhaqee cufuu irra ammuma osoo cufame wanti cufamuu danda'u. Namoonni akkasumas uummanni illee waan godhuu qabu ammumarraa osoo godhuu danda'e. Maaliif dhibee dhufeetiin guyyaa inni nu bira ga'e godhuu irra osoo dafneetiin goone irra bareeda. Dhaamsi biraa ani kan qabu uummanni waan ogeessonni fayyaa jedhan dhagahuudhaan isa baay'ee hojiirra oolchuudhaan akkasumas soorsii dharreef jedhee hordofuudhaan fayyaa isaanii eeguu qabanii adda of baasuu qabanii ka biraa ammootu miidiyaalee akkuma isin godhaa jirtan kana ogeessota fayyaa karaa miidiyaatitti fiduudhaan akka uummata barsiisan godhuu dirqama. Karaa mootummaatiin ammoo dhaamsi naan qabu labsiidhaan jiran hojiitti hiikamuu qabu. Magaalaan tokko socho'uu hin qabu yoo ta'amu ta'e socho'uu hin qabu. Taaksiin nama haganaa qofa fe'uu qaba yoo ta'e nama hagasii qofa fe'uu qaba. Yeroo hiriiran adda hiiqanii hiriiraniitiin taaksii keessa yoo seenan guutaniitiin yoo kaddeeman ta'e bu'aa hin qabu. Kana sirriitti mootummaan akkuma muuxannoo biyyoota Veetnaam maybe raayyaa ittisa biyyaa fiduu hin danda'a. Poolisoota fayyadamuun ta'uu danda'a. Seerota kanneen sirriitti hojiirra oolchuun dirqama. Kabiraa ammoo ogeeyyota fayyaa keenya sirriitti nuti akka waldaa hakimoota Oromiyaatti wanti tokko kan dhaabannuuf hakimoota keenyaa fi ogeessota fayyaatii fi mootummaan jalqaba hakimootaaf ogeeyyota fayyaatiif personal protective equipment ka jennu kana guutuu qaba. Maaliif yoo jenna ta'e amma akkuma salphaatti gilaavii maaskii wantoota godhatan kanneen yoo dhiheessuu baatu ta'e doktoroonni narsoonni wantoonni jiran namoonni jiran kunniin baay'ee dhibee kanaaf ni saaxilamu. Dhibee kanaaf yoo saaxilaman ammoo nuti akka biyyoota ambaa doktora lakkoofsa baay'ee hin qabnu, narsii lakkoofsa baay'ee hin qabnu, baay'ee xiqqaadha. Kun yoo ka koronaan saaxilaman ta'e biyyi keenya akkuma durii of duuba deebitee biyyoota alaatitti namoota ergaa barsiisutti deebiti jechaadha. Especially siineerota keenya eeguu qabanii, doktoroota sirriitti eeguu qaban, narsoota, hojjettoota fayyaa kamiyyuu sirriitti personal protective equipmentii kana wantoota sirriitti bakka hundattuu qopheessaniitiin akka eegan jedha kanuma. Galatoomaa doktor. Hayyee galatoomaa.
daawwattoota keenya kabajamtoota gaa Dr. Haydarus hin jechuuf ture akka namoonni itti si'amanitti. Dr. Buuree Haydarus hedduu galatoomfannaa hospitaala speeshaalaayizdii Qidduus Phaawulos irraa dhufte akkasumas miseensa koree hojii raawwachiistuu waldaa hakimoota Oromiyaati. Dursituu garee odeeffannoo fi dijitaalaayizeeshiniiti achuma waldaa hakimoota Oromiyaa keessatti hedduu galatoomfannaa isinis daawwachuu keessatti galatoomaa isiniin jenna. Gorsa ogeeyyii fayyaa hojiirra oolchaa isiniin jenna. Horaa bulaa nagaan jiraadha. Thank you.